in real life. The point is here. So you to engage directly why galma go success. Success is should have to be big dream. Dura abju gudda kabaju abju bakanin gayet takayat takabaju ganto. You have to vision. Set your goal. Set your goal. Pursue your goal. Goal ke adamba fachuka. Step job akamje should have to be connected dot A and the dot B. Sarari tokko hin sararam hanga point A fi B wal kunnam siftutti. Start point in A yote being final point. Final point is zayu vision, zayu dream. Is this bakasan go don't do kana go never ever give up. Never ever give up. No matter the journey of your life is difficult, never give up. No matter the journey of your life is, the journey of your success is as hot as hell, keep going. Feel forward. In school life, mistake and the failure considered as stupidity. Why? In real life, mistake is the process of success, the point of success. Akka mana barumsaatti baratanitti mistake yookiin dogongora dalaguun akka dadhabummaa yoo ilaalamu garuu real life keessatti jireenya dhugaa keessatti dogongora dalaguun mistake dalaguun qabxii yookiin qaama galma ga'uu keessaa tokko. Thomas Edison yeroo kun takka kufe I am success because of my thousand mistake, because of thousand mistake. Dogongora kuma takka waan hin dalageef jechaan galma ga'e. Galma ga'uu kan dandeessu yoo dogongora hedduu dalage. Waan galma ga'uu dogongora dalaguudha. What success? From calculation of failure, mistake, then calculate your mistake and the failure be success. Never ever give up. Galma ga'uu jechuun dogongora ida'uu ballee kufaati. Ergas buute galma geessa. The more the frequency you be failure, the fast success will become. Irrede deebi'insa kufuun akkatti saffisaan galma geessu godhu. Kanaafuu kufaatii sodaachuu dhabuudha. Inni itti aanu waa'ee mindset. Tokkoon keessan barattoota keenya galma ga'uu yookiin tujjaaruu ni feetanii tujjaaruu ni feena yoo jettu taate adda wantoota adda baafachuu dandeessu jira. Should have to be understand personal prosperity and national prosperity. Namonni rich mindset and the poor mindset jennee bakka lamatti qoodna. Poor mindset is always focus on shine object. Wantoota bilicii, wantoota mul'ata gartee uffata naannoo waan kana irratti hunda'a. But rich mindset focus on investing. Rich do not have hope. Tujjaarummaan kaartaan qabdu do not have a map. Should be rich in your country. Biyyatee keessatti tujjaaruu ni dandeessu. Akkamitti tujjaaruu dandeessa biyyatee keessatti yoo biiftee miskiina taates pointiin as jira. Tujjaarummaan lafa gubbaa osoo hin taane sammuu namaa gubbaadha. Step yoo bakkam jennee beektaa? Loojikiin lachuutu dhugaadha jee. Ilmi namaa tokko yoo nan hin dandajees dhugaadha, hin danda'u jees dhugaadha. Akka ati murteessite hin danda'u jennaan hin dandeessu, ni hin danda'a jennaan ni dandeessi. Kanaafuu rich mindset and the poor mindset bakka lama qoodaman. Tujjaarummaan lafa osoo hin ta'in sammuu namaa gubbaadha. Sammuun ta'e ni hin danda'a yoo ta'e ni dandeessa. Poor mindset is blaming government or blaming others. Hin godha waan akkana godhuu hin danda'a. Yoonii fi mootummaan waan akkana naa guute. Yoonii fi qaamni biraa waan akkana naa guute. Never ever excuse. Never ever blame others. Qaama biraa hin eeggatin. Kan jijjiirama fidu. Kan waa godhuu danda'u sammuu ta'eetiif si qofa. Dogongora dalagi. Dogongora keetirraa baradhu. Learn from your failure and your mistake. Success. Kan biraa poor live for solving problem of himself while rich live for solving problem of others. William Bill Gates tujjaarra addunyaa kanaaf rafaan akka jedhe the more you prove problem of others, the fast success you become. Rakkoo ilma namaa rakkoo qaama biraa hanga furaa deemtu guddinni keessa saffisaan argamaati.
rakkoo qaama biraa furu. Rich mind says think. Akkamitti rakkoo qaama biraa fura. The more you prove problem of other, the faster success will become. Kanaafuu rakkoo qaama biraa furuus ni ilaalla jechuudha. Poor now everything, but rich now the thing you should have to be now. Miskiinni waa hunda beeka, tujjaarri waan beekuu qabu qofa beeka. Asirratti namni itti qofa. Akkam jedhe Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over, expecting different results. Guddinni yookiin ol ka'iinsi waan tokko irra deddeebiinsaan hojjettee bu'aa firii garaagaraa yoo fitte. Fakkeenyaaf waan beekuu qabdu san qofatti yeroo ta'e guutuu yoo irratti fitte waa hadila keessaa dirraa eeguu dandeessa. Waa hedduu beekte jechuun waa hedduu beekuu miti. Kanaaf sanis yoo seente focus waan tokko irratti hin taatu. Should have to focus on single thing. Kan dhumaa wanni isiniin jiru eebbifamtanii har'aan tana gisee galtan guyyaa asirraa eebbifamtan jireenya keessan keessatti barnoota guyyaan guyyaa fatanaa guyyaan guyyaa argachaa deemtu. Akka mana barumsaatti erga baratte booda fattanamta. Garuu jireenya real life jireenya dhugaa keessatti fattanamtee baratta. Kanaafuu barnoonni kan bakka takkatti baratanii barnoota akka bishaanii fudhatu. Bishaan yoo bishaan baartee bakka takka dhuyteen fiddu. Hanga si dandeessu litira dandeessu guyyaa guyyaan dhugaa deemtu. Barnoota jechuun kan guyyaa guyyaan argachaa deemtu jechuudha. Guyyaa guyyaan hanga si barbaachisu. Akkoo guyyaa irraan ta'u dhufte sanirraa barachaa misteek guyyaa irraa dhufirraa barachaa waan deemtuuf barnoota keessan eegasii baatanis akka hin dhiifne isin dhaama. Barnoota jechuun kan rakkoo irraa baratu kan hojii irraa baratu isin jaa. Let's goodbye. Well, congratulations against